Guyyaan har'aan tanaa guyyaa yaadannoo amata shanaffaa tan Haacaaluu Hundeessaadha. Goota keenya wallisaa keenya akkasumas qeerroo jabaa nama beekamaa ni beeytanii sanis yaadachaa akkasumas sanitti isinillee gartee bikka jirtanitti akkan irraanfannetti hubachuun isinirra jirti. Keessaafuu gartee namni ummata keenya bikka jiranitti addunyaa tanarratti gartee onnee isaanii keessa jiru guddaan tokko Haacaaluu Hundeessaati. San gartee seenaa inni hojjete ummata keenya biratti ilaa hanga gartee Oromoon jiraattu kan irraanfatamtuu miti. Akkasuma sanitti gartee nama keenya nama gartee inumaatu akka gartee institutionatti nama laalamu jechuudha. Haacaaluu Hundeessaadha. Gabaabinumatti nama gartee bikkayyuurraa qooda qabu namayyuurraa qooda qabu san qaceellatti hubachuutu sinirra jira. Akkasuma sanitti gartee waliifillee daddabarsaa waliifillee himaa seenaa isaatillee irra dubbachuu hin dhiisinaa. Ammaasis gartee isaafis takkaa'u gartee maatii isaatiifillee gartee haqni isaatillee akka deebi'u takkaa'u immoo justice for Haacaaluu Hundeessaa jennee gartee akka irraa haasoynu san dhiisuun nuti hundinuu qooda irraa qabna irraa dubbachuudhaaf tana qaceellotti gartee hubachuutu sinirra jira. Maaliif wanni na duuba jirtu tuni barruu gartee gaafa inni du'e barruu BBC'n maxxanseerraa'ee akkasuma sanitti gartee guyyaan har'aan tanaa kuni amata 5 eegenni du'e ta'uun isaa hammam takka yeroonis akka ca'aa jirtu. Amata 5 kana keessatti innillee gartee akka haqan harkatin kanaas gartee hubaddaa. Faamiliin isaas akka haqan harkatin akkasuma san uummanni keenya bal'aanis akka haqan harkatin haqa gartee waan kana irratti jechuudha. Tanas quba qabaadhaa. Garuu gartee isa maleedhaas nama hedduudha warri dhume kanumaan gartee qeerroo kuma meeqata lubbuu isaanii dhabdees warreen gartee poolitikaa ummatuma keenyaaf jecha gartee kan qabsaawaa ture warra lubbuu isaanii dhabees akkasuma sanitti gartee warra biraatis kan jidduu tanatti dhume jechuudha. Karaa adda addaa irratti sanis gartee yaadachuun hedduu barbaachisaa. Inumaatu barreessaa guyyaa Haacaaluu Hundeessaa kana mana keessatti illee barreessaame Juun 29 bara 2020 akkasuma sanitti yeroon ammaan tana Juun 29 bara 2025 keessa jirraa jechuudha. Kana gartee qaceellotti nutti dhageeffamu qaba akka gartee ilmaan Oromooti akka nama gartee isa kana akka gartee hiirootti nama isa ilaalaa jirru jechuudha. Maaliif inni nama odoo lubbuun jiruutu hiiroo ture uummata Oromootiif. Eega du'ee miti inni ka hiiroote odoo lubbuun jiruuti hiiroote uummata Oromootiif. Kana gartee uummata biraatiin addatti laaluun barbaachisaadha. Warri biraa gartee eega du'anfaa hiiroo ta'uu ni danda'an. Takka immoo eega du'anfaa gartee akka qooda isaaniitti gartee namni laalamee fi boodarra gartee isaaf qooda kaa'uun ni mala. Garuu immoo Haacaaluu Hundeessaadha. Odoo lubbuun jiruuti isa kana gartee akka tokkicha Oromootti akka inni Oromoodhaaf qaalii ta'e akkuma gartee afaan isaatiin ji'e sanitti laalaa turre ija saniin gartee nama hedduutu laalaa ture keessaafuu gartee namni dhugaa ijaan argu jechuudha. Dhugaa keessa poolitikaan hin jirtu. Haacaaluu Hundeessaadha nama poolitikaa filatee miti. Haacaaluu Hundeessaadha nama gartee naannoo filatee miti. Nama amantii filatee miti. Nama gartee ummata Oromoodhaa akka jiranitti tokko ta'uu isaanii irratti wajjin jiraachuu isaanii irratti wajjin rakkachuu isaanii irratti ammaasis rakkoo hamtuu keessa gartee dabranii akka gartee akka ummata bal'aa warra abbaa biyyaa ta'etti falmatan nama gartee yaada kana ifatti dubbachaa ture jechuudha. Kana quba qabaadhaa. Taap godhaa harka keessaniin sheer godhaa walii daddabarsaa. Taap godhaa harka keessaniin na dhageeffachaatuma taap godhaa. Na dhageeffachaatuma harkaan taap godhaa walii daddabarsaa gartee sheer godhaa akkasumas koppii linkii godhaa
chaanaallee gartee akka jajjabaatu barbaanna. Kanarratti qoonni keessan barbaachisa. Akkasuma sanitti warri ilaamaan tanaa karaa YouTube's deeytanii subscribing godhin karaa YouTube'tiinis gartee ol seenaatii subscribe godha. Chaanaloota biraatu subscribe numa gootan kana beekamaadha. Chaanaloota gartee warra biraatu warra gartee isin arrabsuu subscribe numa gootan. Warra gartee dursoo ummata keenya warra afaan keenya haasa'u kanaas subscribe godhuun isinumarra jirti. Namni gartee warri isin arrabsu gartee isinuu isin hin gaafatu ifiifuu deeytanii fi subscribe gootaniif. Kana beekutu isinirra jira. Okay. Arraan tana oduu hedduutu as keessa jira. Oduu hedduun isinii himuudhaaf ta'a. Oduulee gartee addunyaadhaa tan ammaan tana deemaa jirturraa oduu biyya Ameerikaatirraas isiniif hima. Akkasuma san biyya Iiraanii fi Israa'el gidduudhaas waa hedduutu deemaa jira. Gama kaaniin Raashaadhaa fi Yuukireen gidduus waa hedduu deemaa jira. Akkasuma sanitti waan gartee Middle Eastiitirraas biyyootan adda addaa kan Middle Eastii kanarraas waan marii goonuutu jira. Kana gartee guutuutti irraa haasoyna itti dhiyaaddaa qaceellotti gartee dhageeffaddaa walii daddabarsaa oduulee tanaas gartee akkuma nu fayyadutti akka gartee nu dhageeffamutti irraa haasoyna sanis gartee quba qabaadha. Maaliif namni hedduun gartee ta Oromoodhaas keessa hin jirtu nuti gartee oduu Oromoo qofarraa dhaga'uu barbaanna takka immoo nuti gartee akka dhuunfaatti gartee nu miitufaa jaanii gartee irraa hara sanii laaluu ni danda'an. Garuu immoo namni keenya hedduutu jira biyyoottan Arabaa keessa. Odoochi keessa jiruuti akka malee gartee rakkooleen ammaan tana gartee biyyoottan oguu Israa'elii fi warri Falastiin warri Iiraan wal dha'an kana inumaatu agartan akka gartee biyyoottan isin keessa jirtan keessaafuu gartee biyya akka Qataarfaa lolli dafeetuma karaa sanitti isin teechise. Kuni waan deemaa jiru quba qabaachuurraa nama gargaara. Saniifuu waan laaftutti ilaalina. Keessaafuu yeroo ammaan tana yeroo addunyaan jijjiiramaa jirtu kana. Addunyaan ta gaafa durirraa ta ammaan tanaatun adda. Ammaan tana immoo addunyaan gartee karaa humna lamaatti achi deemaa jirti. Humniti lameen tuni karaa bahaatii fi karaa dhihaati. Takkaa'u gartee humna gartee warra bahaa biyya akka gartee Chaayinaa fi Raashaa faadha. Akkasitti warra isaanii wajjin gartee yaada tokkorra jiru. Gama kaaniin ammoo humna gartee warra dhiyaa akkuma beektanitti gaa biyya gartee akka Ameerikaatii fi warra Ingilizii fi Yurooppii kana jechuudha. Kunis akkuma ifaatti deemaa jiran. Gama biraatiin odoo gartee oduu keessan seenne wanni takka taniin isin yaadachiisuu barbaadu tan namni illee gartee gama duubaati natti barreessanii irraanuu dubbadhu jedhanii gartee naga gaafataniitu jira. Biyya Ameerikaa keessaafuu gartee warri Ameerikaa keessa galtan. Biyya Ameerikaa keessa warri jirtan uummanni keenya qaceellotti gartee wanni ifirraa eeguu qabdan. Guddoon takka ta ifirraa eeguu qabdan. Waan takkaatu jira waan gartee LSSC jedhaniini tan deemaa jirtu. Waan gartee akka gartee appii daawunlood godhattee appii kanarratti ati maallaqa kafaltee maallaqaan itti seenta. Maallaqaan eegatti seente booda baatiirraa maallaqa ati harkattuutu jira jedhaniiti namni hedduun irratti hirmaachaa jira. Wanni tuni warri gartee dhugumatti gartee itti hirmaatu kuni takka ammoo waan tuni guutuutti wanni isiin taate hin beekan ta'a. Takka namni tokko gartee ifiifise nyaadhameeti an nama biraatis haa nyaadhamuu hanqaan gartee maallaqa kafaladhu jeeti namatti naqata. Kuni gartee beekumsa gahaa qabaachuurraa nama biraatis itti naqudha. Takka ammoo beekumsa gahaa odoo hin qabaanne nama biraatis itti naqanii namni biraa akka nyaadhamu jechuudha. Wanni LSSC jedhaniin tuni akka gartee waan scam namatti godhani. Kana qaceellotti quba qabaadha. Keessaafuu namni gartee biyyootan Ameerikaatii fi Kanadaa keessa jirtan. Wanni tuni scam itti nama godhan. Scam gartee yoon beekne taate nama gartee saaminsuma gartee horiidhaa jechuudha.
karaa gartee sobaatiin nama sobaniiti horii keessi saaman jechuu. Okay? Saniifuu nama hedduutu waan kanarratti nyaadhamaa jira. Nama gartee akkaawuntii qarshii $10,000 banateen beeka. Nama gartee akkaawuntii qarshii $5,000 $5,000 kafalee akkaawuntii banateen beeka. Jarreen kuni maallaqni isaanii eegatara takka gartee akkaawuntii tana banatan booda maallaqni isaanii deebi'u hin jiru. Karaan itti nama sossoban akkaawuntii ni banatta maallaqa guddaa kafalteet akkaawuntii banatte qarshii 5,000 qarshii 10,000 qarshii 3,000 akkasitti hammumaati maallaqa kafaltu irra maallaqa guddaa harkattaa namaan jaan. Hoggaa gartee kanaan itti seente booda ati gartee takka gartee viidiyoolee yuutuubii faa yuutuubii irra jiru. Viidiyoolee kana laayikii sheer koomentii irra goota. Karaa kanaani maallaqni gartee hogguu kana goote viidiyoo irratti gartee maallaqa takka qarshii 10 qarshii 20 akkasitti harkattaa jechuu akka ja'anitti. Okay? Achi booda maallaqni hun gartee walitti qabamee baatee takka gartee goote viidiyoo adda addaa goote fakkeenyaaf yoo qarshii 5,000 goote toora gartee qarshii 200 300 si eegalamaa jechuu. Akka guyyaarraa akkasitti harkattaa ja'anitti achirra godhan. Saniifuu gartee wanni kuni diiteelii qabaa keessa gartee deddeemee gartee isin wanta godhuun barbaadu. Ammoo guutumatti gartee wanni kanaa kuni is a pyramid scheme jettiin faranjiin. Pyramid scheme. Waan gartee piramidii ni beeytanii piramidii akka gartee fakkeenyaaf biyya Ijipti jiru kana jallisaa bal'aadha. Gubbaarra gartee akkanatti ol ka'eeti gartee namni gubbaa jiru san maallaqa guddaa harkata. Warri jala jiru kuni gartee maallaqa xixiqqaadha harkatee akkasitti gartee maallaqni kuni ol jaaramee ka'aa jechuudha. Saniifuu wanni kuni gartee guutumaa guututti it's a scam. Ponzi schemes ni jaama, pyramid schemes ni jaama, akkasumatti gartee namumarraa maallaqa saamuudha. Kanarratti gartee hin saamaminaadhaan isin jechuu barbaada. Nama hedduutu gartee itti saamamee akkanumatti gartee odoon dubbanne. Odoo namatti illee himne afaan isaanii qabatanii akkasitti qabbanaa'anii jiraachuu jiran. Warri immoo akkasitti gartee wanni kun isaan qunnamee kunoo waan akkanaatu deemaa jira ja'anii gartee akka namni biraas akkas hin taane namatti himuu barbaadan akkanatti gartee gama keessaatiin nu qunnamaniiti nutti himaa jiran. Saniifuu warri biraa gartee waan akkanaa kana keessa seentanii akka hin miidhamne ammumaan tana isinitti himuu barbaannaa jechuu quba qabaadha. Namni isinitti fidu namuma keessanii, namuma isin beektani, saayibootuma keessaniitu isinif fida. Faranjiidhaa miti warri isinif fidu. Saniifuu gartee namni isinif fidu kuni takka ifiif nyaadhameeti, takka ammoo isiniif laaleeti odoo gartee hubannaan qabaanne isinif fida. Akkasitti gartee isinis itti seentanii waan kana gartee kan nyaadhamne irraa if eegaadhaan isinin jechuu barbaada. Okay. Oduu teenyatti achi dabarraa harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa. Harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa. Oduun guyyaarraan tanaa oduu guddoon taniin gartee dursoo isin himuu barbaadu. Haasawa pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump guyyaa kana godhe irratti oduu addaatu gabbahee jira. Oduun tuni akkuma gartee amma dura pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump gaafa gartee aangoorra ture san amata 4 dura jechuudha. Gaafa aangoorra ture san proposaalii wayii takka immoo pilaana wayii kan gartee Abraham Accord kan jaaniin gaafa san jaaree ture. Abraham Accord kana keessa wanni jiru guddaan isaa biyyoottan Arabaa kuni Israa'eel hojii akka gartee nagee uummatan. Biyya Israa'eel tana gartee recognize godhanii achi booda gartee nagee hariiroodhaa wajjin hariiroo daldalaa hariiroo jireenyaa akka uummatanii fi pilaana kana gaafa san tolchanii turan. Yeroo gartee Abraham Accord kana mallatteessan biyya gartee Israa'eel fi Bahareenii fi United Arab Emirates irratti hirmaatee ture. Jarri kuni karaa gartee duubaatiin biitti gartee akka Saawudiidhaatii fi biyyoottan akka Qatar kuni warra gartee lafa jalaan jara kana gargaaree akkasitti gartee mee isin nu dura deemaatii waan kana mallatteessaa nuti isin booda dhufnee mallatteessinaa ja'aniiti
pilaana san gaafa san tolchanii turan. Duba gaamma lolammaan tana gartee biyya Middle East kana keessa deemaa jiru kana wajjin wal qabatee guyyaarran tana pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo haasa'u Abrahaam Akkoordii kana bal'isuu ni dandeenya biyyootan Arabaatu jira gartee kan akka Abrahaam Akkoordii kanarratti hirmaatee akka pilaanni kun gartee bal'atu warra barbaadaniitu jira jeeti haasawee jira. Biyyootan kana keessa warri inni gartee ifatti irraa haasawee gartee takkaa'uu fiinta dubbii tanaa biyyootan inni keessaa kanne biyya gartee akka Siiriyaa faatu keessa jira. Akkasumasan biyyootan Arabaatis Habiraatis keessa ni jiran. Kana qofallee odoon taane inumaatu gartee biitii akka Iiraan faanis keessatti gartee hirmaachuu ni dandeessi yaadajuu dhiheessee jira. Kana keessa gartee waan guddootu jira jechuudha. Wanni gartee kana keessa jiru durumaanuu qophiin gartee Abrahaam Akkoordii kuni karaa gartee isaan biyya Israa'el tana lafarra gartee naannoo sanitti itti babal'isuu bira dabranii akka isiin biyyootan Arabaatii wajjin dura dursoo hayyamtii gartee biyyaa harkattee achi booda daldala gartee kan ammaan tana lafa jala godhaa jiran kana daldala biyyootan Arabaatii wajjin Israa'el lafa jala godhaa jirtu kana akka fuulduratti gartee ifatti isaanii wajji godhuu barbaadan. Kana gartee kan godhu gama duubaatiin Ameerikaadhaa jechuudha. Ammaasis inishetiiviin kuni pirezidaantii Ameerikaatu eegalee Doonaald Tiraamp kanaatu eegalee amma gartee kana bal'isuu barbaannaa jeeti guyyaarran tanaa miidiyaa faaksii wajjin haasawa godhee ture jechuudha. Haasawa kana keessatti yeroo gartee isaan biyya Siiriyaadhaa gartee keessatti ida'uu barbaanna je'ee dubbatu biyya Siiriyaadhaa gartee mootummoonni Arabaa yeroo inni Suudii dhaqeessan Siiriyaan gartee akka qaqqabbiin duraan Ameerikaan irraa keessan irraa kaatee isiin tuni ikonoomii gartee karaa Middle East tana keessatti daranuu ida'amtu. Waan godhuu barbaadaniif jecha isaaniitu na gaafate. An isaan waan na gaafatan kana arkachuu akka danda'an niin gargaaraa jeeti dubbatee jira. Keessaafuu biyya Suudiidhaati gaafate. Biyya Suudii qofa amma biyya gartee Siiriyaa tana qofa odoon taane biittii isaan gartee itti ida'ullee barbaadan biyya gartee akka Libanaan faadhaas as keessatti ida'uu barbaadan. Dubagaa wanni kun gartee Abrahaam Akkoordiin waan inumaatu gartee biyyootan ammaan tana lola gartee Iraanii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru kana gama lafa jalaatiin gargaaraa jiranirraayi biyyootan kun gartee ikonoomii isaaniitiif jecha takka immoo jireenya isaanii fuulduraatiif jecha biyya Israa'el tanaa wajjin walitti ida'amaniiti akkasumasan diinni isaanii tokkichi Iraanii takka Iraan kuchiisu takka immoo mootummaa Iraan tana garagalchanii mootummaan biraa guujaaramte fuudhanii Abrahaam Akkoordiitti ida'uu barbaadan akka gartee pirezidaantiin haasoo godhaa tureetti jechuudha. Wanni isinii himaa jiru isinii galuu jirtimi? Na dhagayaa jirtan. Na hordofaa jirtan sheer godhaa walii daddabarsaa. Dubagaa wanni gartee Abrahaam Akkoordii kuni hidhannoo guddoo qaba. Kana keessa gartee maallaqa guddaatu jira kan mootummoonni Arabaa irra baasanii pirezidaantii Ameerikaadhaa isa kana bituu bira dabraniiti soddaa isaatiis akkasumasan warra gartee isaa wajjin duraan aangoo keessa ture. Maallaqa guddaa itti kennaniiti karaa daldala adda addaa irratti isaan kana oofanii jiran. Fakkeenyaaf yeroo gartee lolli Israa'el fi Hamaas jidduutti gartee takka uummata Falastiin kana jidduutti akkana jabaatee deemuu jiru kana warreen gartee akka malee isaan gargaaraa jiran biyyootan Arabaa kuni karaa gartee gaaza Israa'el dhiheessuu irratti akkasumasan meeshaalee waraanaa tan adda addaa ta'an Ameerikaan gartee isaanitti erguu barbaaddu karaa adda addaatiin isaaniif dhiheessuudhaaf warra gartee shoora guddaa taphate. Yeroo inumaatu gartee biyyootan ummanni gartee amma waraanni kan Yaman faan
markabni gurguddaan gartee karaa biyya Israa'el kana akkan dabarre warri yeroo sana oggoo isaan dhorkaa turan biitii gartee akka Suudiitii fi akkasumas biitii Tarkiidhaa biyyootan naannoo Arabaa biyyootan akka Joordanii fi kuni warra gartee karaa diriirsee fi meeshaaleen karaa biyya isaanii keessaan deemtee gartee akka biyya Israa'el tana dheeytu warra godhaa turerraa. Kanaafuu Abrahaam Accord kana keessa maasis fuulli biraa tokko ka jiru fuula gartee Greater Israel ka jedhaniin. Greater Israel hogguu jedhan Israa'el tana lafarra bal'isuu barbaadan jechuu. Biyya Israa'el tana lafarra bal'isuudha. Kana gartee yeroo biraa irraa haasofna garuu immoo wanni isaan barbaadan amma hujiidhaan lafarratti hojjetamaa jirti. Wanni kun gartee yoo guddinni naannoo sanii akkuma gartee bishaanis jireenya ummataatis kun hundinuu saaminsaa fi akkasumas dirqama gartee lafarratti hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf ummanni gartee biyya Falastiin keessa jiru kuni rakkoo hamtuu isaan keessa deemaa jiran kuni achitti dhaabbachuuf hin teessuu jaaniiti warri keessa beeku haasawaa jira. Fakkeenyaaf wanni gartee ammaan tana guutuma guututti biitii gartee akka Siiriyaa tunfaan waraanni Israa'el akka malee biyya Siiriyaa tana keessa seeneeti inumaatu hidhannoo addaatiin gaggeessaa jira. Kanarraa wanni takkataniin gartee itti ida'ee isinii himu mootummaan Siiriyaadhaa ta'ammaan tanaa tan gartee gurbaa shaaraa hanjaaniin isaan gaggeeffamtu. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Siiriyaa tunii fi mootummaan Israa'el ammaan tana ifatti daarektii marii godhuu eegalanii jiranii jaaniti odeessaa jiran. Durirraa eegalamtee Israa'elii fi Siiriyaan akka diinaatti wallaalaa turan. Garuu immoo ammaan tana mootummaa gartee ammaan tana Siiriyaatti dhaaban tanaa fi mootummaan Israa'el walitti dhiyaatanii marii guddoo godhu jiranii marii gartee isaan lameen taman guddoon jidduun jirre jechuu. Kuni wanni gartee isaan kana godhuu barbaadaniif akkuma gartee oduu amma duratti isin himaa jiru kana poointii gartee Israa'elii fi akkasumas Abrahaam Accord kanaaf karaa banaa jiran lafarratti jechuu. Daldalaa wajjinii jechuu. Gama kaaniin Israa'el ammoo lafa Siiriyaatis akka feetetti saamaa jirti. Tana qajeelatti hubadhaa. Saaminsi Israa'el godhaa jirtu kuni isaan qofatti hin dhaabbatu. Siiriyaa qofatti hin dhaabbatu. Ijjipti irraayis akkasitti lafa saamuu jiran. Akkasumas Joordanii irraayis lafa saamaa jiran. Ummata biyya gartee Libanaan tanaas saamaati jiran. Kun hundinuu naannoo san hunda gartee hamma isaan barbaadan ilaa gartee biyya Iraaqitti achi siqaniiti lafa tana bal'ifachuu barbaadan. Lafti tuni gartee inumaatu deemtee biyya Suudiitillee biyya fudhatamtuudha. Biyya gartee isaan irraa morachuudhaaf deemanii jechuudha. Wanni kuni hojiidhaan hojjetamaa jira ammaan tana. Yeroo ammaan tana waraanni Israa'el Siiriyaa tana magaalaa isiidhaa guddoo Damaskas yoo xiqqaate kiiloomeetira 10 irraa fagoo jira. Itti dhiyaatanii xiqqoo malee fudhachuudhaaf jechuudha. Ammaasis Israa'el gartee nuti as keessaa hin baanu jettee duruu dubbattee jirti. Kanaa jechuu gartee wanni gartee Abrahaam Accord kana jala wanni jiru. Maappiin isin garsiisaa mee maappii yoo agartan. Maappiin kuni guututti isin mul'atu. Garuu immoo maappii gartee silaa warri Greater Israa'el gartee oofaa jiru kuni irratti hojjechaa jirurraa. Okay. Qabxii itti aantu dabarra guyyaarraan tanaa biyya
biyya gartee biyya Falastiin Gaazaa keessatti waraanni Israa'el lola hama akka malee hamaadhaa oofaa jira. Lola kanarratti nama hedduutu dhumaa jira. Yoo xiqqaattee guyyaarran tanaa toora gartee nama 70 olitu dhumee jaanitti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti lafa jalatti gartee warri Hamaasii fi dhaabbatoonni biraatis lola isaanii jabeessaniituma itti fufaa jiran. Inumaatu yeroo ammaan tanaa dhaaboonni gartee warri duraan Israa'el wajjin wal lolaa jiru san jabeenya akka malee lola gartee tooftaa addaatiin waraana Israa'el kana miidhaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Kanaafuu Israa'el lola kanarratti gartee akka malee waan nama waraana dhabaa jirtuuf jecha warra lola isaanii achi keessa gaggeessaa jiru kana akka jiranitti nama hundaa'u gartee akka fixan ajaja dabarsaafii jiran. Gama kaaniin warra gartee gargaarsa nyaataa uummata Falastiin kanaaf kannu akka oduun adda addaa gartee bahaa jirtu jettutti nyaata gartee uummanni kun nyaatu takka diraga keessa kaaniiti uummata kanaaf nyaata kannaa jiranii. Gama kaaniin summii adda addaa keessa godhaniiti uummata nyaata kanaaf nyaata dhiyeessaafii jiranii ja'aniiti miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Kana keessa wanni jiru akkuma gartee amma durallee isiniime dhaabbatoonni gurguddaan gartee kan nyaata uummata kanaaf dhiyeessu uummata Falastiin kanaaf dhiyeessu dhaabbatoota warri mootummaan Israa'el mataa isiitiif akka malee gartee takka'u dhaabbatoota warra Israa'elii ammaasis mootummaan mataan isiidhaa gartee jara kana nyaata kana hanqamta akka dhiyeessanii fi karaa kamiin akka dhiyeessan akkasumas nyaata isaan dhiyeessanis mootummaa Israa'eliitu tahanna. Saniifuu nyaanni gartee dhiyaatu kuni keessaa diraga adda addaa gartee qabaachuun akkasumas summii keessaa qabaachuun san qofallee odoon taane namni kun gartee nyaatee du'uudhaa fi nyaatee gartee akkasitti gartee rakkoo adda addaa keessa seenuun kuni warri gartee humanitaariyaanii kan biyya Gaazaa keessa jiru. Waan kana miidiyaalee adda addaatiif gabaasaa jiran. Akka gartee viidiyooleen adda addaa bahutti waan warri gartee dhaabbatoonni biraa alarraa dubbatanii wajjin wal qindeessanii fakkii gartee namarratti tahaa jiru kana akka quba qabaatanitti ibsaa jiranii jechuudha. Rakkoon isaan irratti gahaa jirtu kuni rakkoo gartee sabloo tan namni gartee akkana lafa laalee dhiisu kanaa miti. Rakkoo gartee hamtuu tan namni gartee samiirraas dhumaa jiru, samiirraas dhawamee dhumaa jiru. Akkasumas nyaataanis dhumaa jiru. Dawaa siin harkanne rakkoo adda addaatu karaa adda addaatiin irra deemaa jira jechuudha. Rakkoolee tana ilaalchisee mootummaan Iraan guyyaa kaleedhaatii fi har'a ibsa addaa baasaa jiran. Mootummaan Iraan akka jettutti Israa'el yoo waraana siidhaatiin uummata Falastiin kana dhowuu hin dhaabne taate nuti ammaasis waraanatti haaretti deebi'uun keenya ifaa jechaa dubbachaa jirti. Takkasani. Gama kaaniin ammaas warri Israa'el mootummaan Israa'el tunis gartee ceasefire Iraanii wajji godhan kana diiguu barbaadanii jaanii oduuleen adda addaa bahaa jirti. Duraanis ceasefire Israa'elii fi Iraan jidduudhaa kuni ceasefire yeroodhaati. Ceasefire yeroodhaa hoggan jiru gama tokkootu dadhabbii addaa qaba. Gama tokkootu lolli kun akka dhaabbatu barbaada. Yeroo hedduu lola Gaazaa kana ugguu laaltanii fi akkasumas lolleen gartee amma warri Israa'el biyya Libanaanii fi biyya gartee Siiriyaa tana keessatti godhaa turanis hoggaa gartee isaan takka waraanni isaanii dadhabate takka immoo meeshaa waraanaa duraa dhumte takka immoo ifii isaaniitiif gartee istiraatejii addaa hogguu barbaadan karaa ceasefireetiin itti dhiyaatan jechuudha. Warri Libaanonaa wajjinis ceasefire goonee jirraa jaaniiti lola dhaabanii turan. Garuu eega gartee lolli Iraanii fi Israa'el jidduudhaa dhaabbate booda lola gartee warra Libanaan kana wajjinis eegalanii jiran. Akkasuma sanitti warra gartee Gaazaa kanaas yeroo lamaa ol ceasefire godhanii turan.
ceasefire isaanii tuni bikka hin geenye. Ceasefire namni cabsu warma Israa'eli namni gartee maasis biyyoottan addunyaa kanatti warra gartee Gaazaa kanaatu ceasefire diigee jaanii himachaati ifi isaaniitiif lola ummaratti godhaa jiranii jechuudha. Kana gartee qacollatti ammallee jabeessaniiti oofaa jiran. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti itti gaafatamaan waraana Iiraan guyyaarraan tanaa ibsa gartee inni baaseen haasa'u miidiyaa irratti godheen mootummaan Iiraan ceasefire Israa'el gootee jirti jedhanii gartee ha dubbatan kana takkaa'u ceasefire nuti isaanii hojii goonee jirru kana guututti warra gaggeessu tahanii mul'achaa hin jiranii jeeti dubbachaa jira. Ceasefire kuni ceasefire yeroo gabaabduu keessatti takkaa'u immoo waan takkaan cabuu danda'u jechuudha. Inumaatu pirezidantiin Ameerikaadhaa ceasefire kuni gartee jabaatee akka itti fufu Iiraanis waan isii barbaaduu fi daran maallaqa isaaniitillee kan gartee Ameerikaan irraa qabdee taa'u jirtuun maallaqa gartee amma dura Ameerikaan Iiraan irraa qabdeetu jira. Maallaqni san maallaqa guddaadha. Maallaqa sanis gartee akka deebistuuf Ameerikaan dubbachaa jirti. San qofallee odoo hin taane Iiraan ammoo akka gartee Israa'el hin dhoowne. Ammaasis Iiraan meeshaa gartee niwukilaraa ijaarrachuu barbaadan san takkaa'u immoo tan gartee wanta siidaa enrichitti godhaa jiran san akka gartee kan nagayaa kana guututti illee akka dhaaban barbaadan. Akka hin jaarranne jechuudha. Kanuma nagayaatu niwukilara nagayaa kana akka godhannee barbaadan. Kana qofa odoo hin taane gaaza isaaniitis kan biyya Chaayinaatii fi biyyoottan biraatti gurguran kana akka hin gurgurre. Kanallee gartee mala dha'uu ni dandeenyaa jeeti pirezidantiin Ameerikaadhaa haasawaa jira. Kana keessa gama tokkoon pirezidantiin Ameerikaadhaa Iiraanis gartee akka lubbuu biyyattii siidaa gartee jaarrachuu barbaaddu takkaa'u akka jaarrattu. Gaaza kana itti dhiifnaa jechaa jira. Gama kaaniin ammaasis akka gartee isaan gaaza kana gartee hedduun gurguranne godhuudhaa fi irra tattaafachaa jira. Gama kaaniin mootummaan Israa'el addunyaan Iiraaniitu lola nurra bane kana gartee Ameerikaan ifatti nuu dubbachuu qabdii jetteeti dubbachaa jirti. Kana keessa mootummaan Israa'el mataan isiidhaa waan isiin barbaaddutu jira. Mootummaan Israa'el Ameerikaan Iiraaniitu lola nurra bane kana gartee Ameerikaan nuu dubbachuu qabdii hogguu jaan maallaqa horii guddaa Iiraan kan biyya tana jiru kana karaa gartee kafallii Iiraan biyyattii sanirratti goote takkaa'u immoo lola kanarratti gartee diigumsa Iiraan Israa'el irra godhe kana Iiraan gartee Israa'el irra godhe kana karaa maallaqa Iiraan kan biyya tana jiruun akka kafalaniif sanii fi karaa tolfachaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Mootummaan Israa'el amma duraas gartee akkanatti Iiraan kasastee maallaqa guddaa irraa nyaattee jirti Ameerikatti jechuudha. Ammaan tanaas kanaa wajjin wal qabatteeti akkasitti mootummaa Iiraan tana kasasanii maallaqa guddaa irraa fudhachuudhaaf tattaafachaa jiran. Kuni rakkoo biyyootan lachuu jidduutti fiduu ni danda'a. Ammaasis Ameerikaa waan akkanaa kana gartee akka duraa diigamtu hin barbaaddu. Gama kaaniin warri Iiraanis lola kana gartee akka Israa'el isaan rabbante addunyaan nuu beekuu qabdii jaaniiti propagaandaa akkuma gartee warra Israa'el kanatti oofaa jiran. Kuni gartee polotikaalee biyyoota lachuutu yeroo ammaan tanaa wal mooyuudhaaf maaliif gama kaaniin maallaqa gartee Iiraan biyya Ameerikaa irraa qabdu kan gartee duraa saamame san qabachuudhaaf hojjechaa jirti. Gama kaaniin ammoo Iiraanis Israa'el gartee maallaqa kana fudhachuudhaaf qophaa'aa jirti. Iiraan kana keessa
akka gartee durumaanuu Israa'el isaan dhoytetti gartee addunyaan yoo nuu beeyte taate nuti karaa gartee ifii teenyaaf jijjiirama keenya kan duraanii akkasumas hariiroo biyyoottan bahaatii hojii qabnu kana jabeessine itti fufnaa. Inumaatu gartee waraanni keenya waan gartee biyyattii tana gargaareef jecha akka gartee isaan kun rakkoon adda irratti hin dhufneef karaa tolfachuu qabnaa yaada jedhanii mootummoota addunyaatti himaa jiranii jechuudha. Gama kaaniin mootummaan Iraan guyyaarraan tanaa awwaalcha bal'aa gartee warreen takkaammoo awwaalcha takkaammoo yaadannoo takkaammoo celebreeshina guddaa biyyattii keessatti godhaa turan guyyaarraan tanaa. Kana kan godhaniifis warra gartee jeneraalota biyya Iraan akkasumas saayintistoota isaanii fi warreen gartee mootummaa hojjetuu fi warra biraatis warra karaa adda addaatti gartee shororkaa biitii Israa'el irra gootee fixxe kana isaan kan hunda gartee yaadachuudhaaf akkasumas celebrate godhuudhaaf odoo hin dhoysine ifatti godhaa jiran. Ifatti lola kana keessa mootummaan Iraan akka malee gartee waa takkallee dhoysaa hin jirtu. Mootummaan Iraan akka gartee mootummoota biyya biraatti hogguu gartee biyya diinaati wajjin wal lolan mootummoonni hedduun gartee waan adda addaa ni dhoysan. Fakkeenyaaf biitii Israa'el waan Iraan isaanirra goote kana lola gartee Iraan isaanirra goote kanaan badii biyyattii san keessa ta'e takkaa'ummoo barbadeessina gartee isaan biyya san keessa godhan miidiyaalee gurguddaa gartee akka Reuters akka gartee BBC TV akkuma gartee amma dura Al Jazeera biyya san irraa ari'anitti miidiyaalee gurguddaa addunyaa kana hunda ari'anii jiran akka isaan viidiyoodhaa fi akkasumas footoolee adda addaa waraabanii addunyatti gartee hin garsiifneef. Kanaaf Iraan ammoo gamasiitiin akka gartee ummata kana gartee warra karaa rabbii irra du'ee takka warra shahiidee ta'e akkasitti gartee itti celebrate godhaa jiran. Celebreeshinni isaanii guyyaa kana guutuu gartee magaalaa guddittii keessatti gaggeeffamaa ture jechuudha. Inumaatu bikka gartee footoolee isaaniitii fi warra gartee saayintistootaa fi akkasumas biyya isaaniitiif karaa gartee biyya isaanii deeggaruu irratti gartee akka warra du'eetti jara kana hunda celebrate godhaa jiran. Kanuma daran ummanni biyya sanii gartee ummanni biyya Iraan guutumaa guututti hammam takka gartee akka biyya tana biyyaa fi mootummaa ammaan tana biyya harkaa qabdu tana akka deeggaran akka cinaa dhaabbatan daranuu jabeessaati deemaa jiranii jechuudha. Akka gartee miidiyaaleen biyyoottan weestii kuni namatti himuu miti. Biyyoottan weestii kuni akka jaanitti gartee ummanni biyya sanii irra hedduun mootummaa tana hin jaaratanii mootummaa tana ifiifuu garagalchuu barbaadanii takka immoo mootummaan tuni akka malee gartee isaan ummata rakkaa jirti. Ammaasis shariyaa gartee isaan biyya san keessatti jireenya gartee shariyaadhaatiin biyya san keessa waan jiraataniif jecha ummanni immoo aadaa biyya weestiidhaa takkaa'u gartee tan rifeensa banatanii akkasitti gartee waan adda addaa biitii weestiidhaatti jiraatu kana jiruu akkanaa tana barbaadanii jaaniiti biyyoottan adda addaa kana keessatti gurguraa jiran. Kuni gartee guutumaa guututti waan sobaati. Biyya san keessa dhugaa namni gartee fadhina adda addaa qabu hedduutu jira. Garuu immoo akka gartee jireenyi biyya san keessaa ummanni gartee mootummaa deeggaruus akkasumatti nama hedduudhaatu jira. Dhugaa warri gartee aadaa biyya sanii gartee takkaa'u immoo shariyaa biyya sanii amma gaggeeffamaa jirtu tana warri hin deeggarrees numa jira. Garuu immoo akka gartee warri miidiyaaleen weestiidhaa kuni ifii isaaniitiif ummata kanatti gartee itti fayyadamanii mootummaa san hombolchuudhaaf deemanitti waan addaatii miti isin jechuudhaaf. Yeroo hedduu hogguu gartee mootummaa takka garagalchuudhaaf deeman dura gartee mootummaa san maqaa balleessuudha. Maqaa adda addaa gartee itti irra darbanii hammam takka gartee mirgi namaa dhiibamaa jira. Hammam takka gartee mirgi dhalaadhaa dhiibamaa jira. Waan gartee adda addaa kana haasawaniiti
akkasitti gartee yaada ummata karaa isaanii deebisanii achi booda gartee karaa lolaatti itti deebi'an jechuudha. Kuni waan beekamaadha. Ammoo yeroo gartee ammaan tanaatti hoggaa gartee biitii Iiraan tuni akkana gabbaatee gartee celebration addaa kana hogguu gootu inumaatu ummanni biyyaatilleen gartee biitii Iiraan tuni akkana gabbaatee gartee celebration addaa kana hogguu gootu inumaatu ummanni biyyaatilleen lola isaanirra gaggeeffame kana arkaniiti karaa gartee mootummaa biyyaatti as deebi'aa jiran deeggarsi isaanii gartee akka malee guddaa ta'aa deemaa jira. Kana keessa naashinaalizimii biyya isaanii tana ol qabaati deemaa jiran. Keessaafuu gartee warri yaangiin gartee ammaan tana waraanaa fi akkasumas ummanni biyyaatillee warri duraan mootummaa tana hin jaalanneen hoggaa mootummaan gartee akkanatti mootummaa akka Ameerikaatii fi akkasumas waraana Israa'el kana gartee akkanatti dhooyitee gartee addunyaan haqa isaanii agartu kana daranuuti jabaachaa deemanii jechuudha. Akkasii tuni akkana fakkaatti. Okay. Gamatti aanuun waraana gartee biyya Raashaatii fi Yuukireen jidduudha. Sanirraa waa xiqqoo irraa haasoyna. Waraanni Yuukireenii fi Raashaa jidduudha ammallee akka malee jabaateetuma itti fufaa jira. Akka malee jabaatee. Inumaatu guyyaarraan tana mootummaan Raashaadhaa waraanni Raashaadhaa magaalaa guddittii biyya Yuukireen magaalaa Kiyev jaaniin san akka malee gartee duroona hedduudhaa fi akkasuma sanitti misaayilota adda addaatiin magaalaa guddittii dhawaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Guyyaa kana yoo xiqqaatte duroonan magaalaa Kiyev kun dhawe akka gartee oduun duubatti himtu tuni duroonan 477 mee lakkoofsuma isaa kana laala. Guyyaa tokkotti duroonan 477tu magaalaa tana dhawaa jira. Akkasumas gama kaaniin misaayilota gartee adda addaa yoo xiqqaate gartee misaayila 70-80 haga'u saniin dhawaa jiran jechuudha. Biitii tuni gama lachuutiin warri Yuukireenis akkasumatti gartee gama Raashaa kana misaayilaa fi duroon adda addaa facaasaa jiran. Amma biyyootti lachuutu gartee karaa ceasefire san bira dabranii kan gartee irra mooyatu takka'u irra jabinaan mooyatee gartee dura harka kan karaa sanitti wal oofaa jiran. Akka gartee mootummaan Raashaadhaa dubbattutti nuti inumaatu gartee ammaan tana ceasefire bikka haasoynu hin jirru jechaati dubbachaa jiran. Kana jechuun mootummaan Raashaadhaa lafa irratti gartee akka malee akka mooyaa jiran. Akka mooyaa jiran warri gartee miidiyaalee addunyaadhaatiif ibsa kannan warri gartee lola kana qaceellotti hordofaa jiran akka dubbachaa jiranitti mootummaan Raashaadhaa waraanni siidhaa bikka hedduu qaqqabachaa jiranii lafa irratti. San dubbachaa jiran jechuudha. Saniifuu dhumaatiin namaatis akkasumas karaa gartee ikoonomiidhaatiinis waa hedduutu rakkoo hamtuu keessa isaan kana naqaa jira. Keessaafuu biyyittii gartee Yuukireen tuni gargaarsa biyya warra Firaansii fi Ingilizii fi akkasumas Jarmaniin. Keessaafuu gartee yeroo ammaan tana Ameerikaalleen dila san gargaaruutu hin jirtu. Garuu immoo biyyoottan sadeen kuni baajeta gartee biyyattii keessatti ida'aniiti biyya Yuukireen tana gargaaraa jiran. Sandaran waraanan isaaniitii fi akkasumas sanitti meeshaalee waraanaa hedduu karaa biyya sanii ergaa jiranii jechuudha.